Biyyiti waan lubbuu qabaate yoo wallaalaan bulche waan lubbuu dhabaate. Dubbiin hayyuu waan lubbuu qabaate yoo makkalatti himan yookiin wallaalatti himan waan lubbuu dhabaate. Sanyiin kormaa waan lubbuu qabaate yoo maseena dhaqe waan lubbuu dhabaate. Qabeenyi waan lubbuu qabaate yoo gowwa kenname yookiin yoo dondha kenname waan lubbuu dhabaate. Qabeenya gowwatti kenname yoo arguu barbaade TikTok irra dhaqi. Yoo qabeenya aqila yookiin qaruutetti nama qaruutti kenname arguu barbaade bakka konferansii islaamaa masaajida bakka miskiinni itti rakkate dhaqi ilaali. Qabeenyi nama gowwatti yoo kenname bakka hin galletti bakka hin galatoonfatamnetti gadi jiffama. Warri Rabbiin riskii isinii kenne qabeenya keessan bakka hin taanetti hin jisinaa. Galata sittiin argattan, ajiri sittiin argattan, qabeenya keessanitti isin ooltan, rahima keessaniin yaadadha. Miskiina islaamaa bakka cufatti, miskiina ilma nama bakka cufatti rakkatu quba qabaadha. Waa tolee qabeenyi bakka itti kennatu nama beekutti Rabbiin kenna. Waan hedduu yoo laaltu zabana kana ilma namaa kana hojii faallaattu isa gammachiisa. Hojii kasaaraattu isa gammachiisa. Hojii xiqqeennaatu isa gammachiisa. Zabana qabeenya keellee namaa kennite ittiin kabajamte arrabsamtu itti xiqqaattu. Qabeenya kee yoo kennattu ilma namaatiif hin kennin Rabbii jecha kennadhu. Namaafis kennitu Rabbii jecha kennadhu. Yoo Rabbii jecha ati kennattee Rabbii biratti sitti galatoonfatamta. Nama kenniteef sanillee gammachiisa.